jiranus adisummaa Oromoo meeshaa hiikkata jettanii dhattanii nu araarsitu yoo ta'e nu warra daggala jirraana sajaarsaa wajjin. Kanarratti araaramas hin qabnu keessa deebiis hin qabnu wanti rakkataniifis hin jiru hin duuna hamma maaliitti hamma xumura lafti kun duwwaa taftutti hin waraanna nuyi karaa irraatti hin gorre qabsoo uummata Oromootti garee warra summii baricha dhugan sanaati nuyi garee warra mucaa ajjeesanii haadha irra teessan sanaati nuyi garee ulfii garaatti duutee taate sanaati nuyi garee warra dheengadda duddi duubatti hidhamee xiyyiitiin gurratti namme sanaati nuyi isin hin taphattu nu garuu taphataan jiru har'as isuma sanarra jirra waan ta'eef araara OPDO wajjin dhiisaa tokkoof tokko qawwee isaa hidhatee haa taa'u akka barbaaddetti jettu yoo ta'e asoosaas hin naqinaa hin ta'anni kun maaltu asoosaattis hin jiru maaltu wallagga keessas hin naanneessa waa'ee qawwee hiikkachuu adda bilisummaa waraana adda bilisummaa Oromoo miti kan murteessu nuyi nutu murteessu utuu jaalle marroonnanii hiikkadda jedhee iyyuu amma gudiisa goona utuu jaarsi gubbaadhaan hiikkadda jedhee iyyuu har'a gudiisa goona kana jechuun maal jechuudha arseerummaa hin mormina nuyi biyya keenya yookiin ganda keenya keessatti biyyi bilisummaa diimokiraasii dhugaa argatte yoo jiraate nu bira sabaaf sablammiin sirriitti kan inni waaqeffatu nu bira sabaaf sablammiin iddoon itti nagadatu iddoo addi bilisummaa Oromoo jiruudha dangaan kan hin cabin uummati walqixummaa kan inni jiraatu dhattanii ilaaluu dandeessu nu bira maal barbaaduudhaaf deebinee sin gabbarra maaltu dhufa maal nuuf iddu kanaaf yoo dhuguma mootummaa ta'eera ta'e haati manaa nurraa fudhatamaa jirti manni keenya cabee raawwatee naaf xammanaa bu'aa jira suuqiin cabaa jira mootummaan kun dhuguma mootummaa ta'eera yoo ta'e amma atattamaan koree tokko dhaabee kana nu qulqulleessuu qaba namoota har'a du'an kanaaf namoota har'a garafaman jiraniif humni ga'u tokko humni giddu galeessi tokko isin warra miidiyaa kun egaa gidduu si anaa badaa waan adaraa isinitti hin kennan Jawaar dhiiftaniitti waan ta'eef hin araaramtan waan ta'eef badaa maal isin miti kaameraatu nu waraabu warra Oromoo deeggartu kana kaameraa motu nu waraabu sagaleen keenyas badaa miti waan ta'eef kanaaf nu dhageessisaa adaraa keessan koreen tokko haasaan dheeresse fakkaata dhimma qabeenyaa irratti dhimma ati nama fudhatamaa jirtu dhimma deessuun guyyaa sadii daggala corroqa keessa laga keessa jirte ciisaa jirtu irratti dhimma ari'atamaa jirtu irratti atattamaan naqee gidduu galee dhukaasa kana dhaabsisuu qaba hin dhaabsisinis rakkoo isaan qabnu nu hin albaafnam cannaqama isaan qabnu warri OPDO oddana keessa jiraate cannaqama isaan qabnu uleedhaaf dhagaadhaan isinii galchin garuu maal barbaanna diimokiraasiin amma addana ga'e kun fuulduratti akka inni deemuuf araarri murteessaadha akka nama haaruutti miti garee warra gaddaniiti jedheen akka itti dubbadhe waan ta'eef haal duree tokko malee dhaxxanii isa amma jedhamu kana gootanii amma atattamaan koreen gaazexeessootaa dhufee rakkina sana akka inni nu waraabu gootanii mootummaan immoo waraana atattamaan nurraa kaasuu qabu nu akka itti manatti gallu dhabneerraa ala bullaa qaaqee fudhatanii yoo laaltan waajjirri mootummaa cufamee magaazina xiitii ta'e rabbotaan maneen beeka hawaasa akka jirutti durbi karaan dabartu banneerra nuyi maal dhukkuba adda addaatiin immoo garafamuudhaafi nuyi maaliifi dhukkubaan hin dhumnu nuyi xiitii tokkos ne duuna waan ta'eefi yoo araarri keessan kunumaa hundeen qabatu ta'e daggalatti nammina dhaamsi hawaasaa na bira jiru kanuma ulfaadhaa. Waa'ee maqaballeessi yookiin immoo